gargaarsa waan xiqqaata waan qarshuu mudhashanii wali qabnee fi akka isin gumaachitaniif inni yaadattanii jechuudha. So inshallah waan tokko walitti dhukubeen Soggaarra dha'u maal jedha wallahi guyyaa guutuu xiqqoo wanni dhaa oole na dhukkubeedhasi haa tasgabbaa'u jechuun akkasittillee wanni ta'uu qabu. Bara kanattillee lafa dha'uun qabu bara maaliif jennaani wanta manni jiru sirrii miti namni kana caala boru sarane isin akka feetanitti feetan narrabsaa oola waan feetan jaan dantaan qabu danta hakeenya nu dhukkubsu ijoolleen isni beektila ijoolleen tun isni beekti ijoolleen tun lameen amana saa bakhi tu waan feene hojigoonas waan feene hojitaleeynas sigale akka feene wala rabsinas dhaabadhu feema wala feema soota wala la dhaggeeffat wala feema soota wala cablaqoota wala likiskaasamoota waa'ee ijoollee baabiiftuu ijoollee carcariinoo ijoollee arge isaanumaan haa dubbatanii usaa xarafa laalaatti achi taa'aa ilaala akkuma keessan isin galchinetti keessa waa'ee keenyaa nu gaafachuu hin dandeenye nuun jettanii asirratti afaan banaa turtanitti waa'ee kanaatis isin galchuu cal jaalaala. Nuti barana ni rakkannee barana hoggaa isin jawaar fudhattanii akkatti fiidan hoggaa abiyyi fudhatanii gamana fiigan nuti karaa kanatti iddoo harka maranneeti inte maaltu deemaa jira TikTok gubbaa maal taane eessa dheena bakka harka dha'u chop jechuu malee uumatee garuu dhabnee salphannee dirreen tun lafti kan nuun lixuu zitte jechuudha. Dirreen tun kan nuun lixuu zitte maal kofaltan ifirraa ammalan qaban an isinumaa mooji isinumaa waan deeggartu dhabdee akkatiina maraatanii karaa yaatan kaan jawaar kaan wanni bakka bas sassaalee uuma jawwishaa keenya janii ilma sikkoo mandoo keenya qaalii keenya janii kaan abbichuu abbaa malaa ilma sanyii mootii jee kaan ijoolleen argee takka bakka sassaalotteenu jawaar akka qabaa jawaar akkanaa wallaahi bar laal namni saalee dhaguma ciriina fi malee akkamiin nama tokkollee dhabne nuti akkamitti isin dhagamuun qabdu wanni kun kalerra kaasee dubbataan turen siyaasaa keessaan qabnu kaafaan banu malee TikTok irra shaqaabaa likiskisaabi namni arargee dhufe hin gargaartan kijiba sirraa gootan malee hin gargaartan afaan bantan asirraa an gargaarsee sin agarsiisaa walaa dachaasi wanni akkati guuza baatanii akkati rabshaa godhaa turtan summe indaam ergama wayii tokkon arge amma waa'ee dachaasan keessatti hin dhaggeeffadha hunda kasan isin timan waa'ee dachaasan keessatti hidhata siyaasaa wayii dalagamaa jira waa'ee ajandaa qajiru amma dachaasi sabriinaan jaaladhu ajandaa ooyisifatuufi malee jee miti ittiin feemasuufi malee sabriinaan jaaladhu nyanne dachaasa gabbee itti ooyifachuufi malee sabriinaan jaaladhu maal isiniin galtuu ammasin maaliif dachaas namni lafaa kaasu dhabame ijoollee jimmaa malee maaliif ijoollee jimmaa ijoolleen sun maal haasawaa jirti isin ijoolleen argee akkas gootanii maalidhaa waan wal nyaachisaa ijoolleen argeetan wal komachiisaa mucaa keessan akkasitti ijoolleen tun akkas goote maali beeytani kitaaba jawaar kanas sistama wayiitu dalagamaa jira an argee jiran dhibbatti isin siyaasan isiniin galtuu yoomillee isinii galuuf isin teessu maaliif OBN dachaas dhiyeesse rakkataan akkasitti waa jaalatee maraatu jiru dachaas qofa kadachaasu boodan gaddeebi'ee ani sabriinaan jaaladhu ittiin beekamuuf jiru aba ummata bayyana dhaameesin laal faaxitti sitii atillee nogoo adalagu jirtu dissuma kokorsuu miti dubbillee kokorsuu bara hogo dubbii tana kokorsitee ijoo wayii firiidhaa takka gubbarra sii baasi dhageesse dubbis kokorsi usteetu muruuzumaa fi waxiin kokorsini mammadoo atesi badoo keessaa hulaa qofa eegaan oolin mobaayila kanas adda eegii dubbii tanas naannesse sirritti sigalee dubbiin adda sii baati isinii galuu danda'uu qaba wanni marti wallahi biroo kiyyan galtuu fi barjoolleen tana bar akkuma akkana an bara namni keenya kun yoomuma bayyanataan jabar siyaasan deemaa jirtu bar zaffarista waanee dubbii dhaggeeffadha amma addan isinii baasa akka isinii galtutti ajandaan dachaas kannamee dachaas akka waan kanaa fi asirraa ooyisee rabshaa dhaabee wanni kun ajandaa mootummaati siyaasaa keessa jiru
akkasuma immoo basaasuu qaban nuti gisee amma biyyattis basaasaa ture bar gaafa qeerroo sun basaasin nu faadha amma gaafa qeerroo ture sanitti gaafa qeerroo poolisas nu ajaja waamara nu ajaja gaafa sanitti basaasuu nuti abbaa feete dhukkee itti rakaabna poolisii waa jijjettas lat goone kunna gaafa bulchiinsi tiiblammaa jiru san jechuu si galee amma mucumti dachaas qabee deemuun sun dachaas gargaarsisu raajaan qabu mucumti sunu ajandaa kana ooyisee yeroo mara waa'ee hingarree amma waa'ee kitaaba eebba jawaar hin gaabbuun barra kutte bar dabarsaan ukkaamsanii jechuudha waan isaan dalagan kana fidan kana gubbarraan fidan amma namni waa'ee kitaaba jawaar achi deemee akkatti intarbii godhaa namni intarbii jawaar qubaa qabu hin jiru I pipi wallahi I like you wallahi an sammuu teessan isin adannaqee jira ijoollee waraana badhaadhinaa jechuudha hojii itti beektan akkatti miidiyaa hojjetanis isinii galee jira bakka siyaasan isinii galtee jirti dachaasii mite maska biraa nu fidaa bakka takka fidaa ta'a ibsan jaaladheettee OBN'tti dheetu marra koo qaba fidaa wallahi dura himuun gaarii miti ibsan jaaladheettee OBN'tti dheettee haa boochu ni boochisan qalbuma takkaan boochu wallahi naa mana qalbuma takkaan takka fidanii OBN irra kaanii ibsan jaaladhee wanni naa akkatti wagga amata meeqa ijoollummaa kiyyarraa ka'eetin jaaladhee ijoollummaa kiyyan beeku ijoollummaa kiyyarraa ka'e sabriinaa nuti dheengadda beeyinoo sabriinaa dheengadda kaashaappi gootee beeytu inni dachaas immoo galamsoo sabriinaan dira dhawaa keessatti ijoollummaa kiyyarraan ka'ee jaaladhee si jammar laalame siyaasaa laala siyaasaa namni sirra daru amma immoo lafaa ka'ee deebisee dachaasummaan kun ittiin feemasuufi malee hin jaalanne gaafa namni gurguddaan kun faan maarre warroo siyaasaa gurguddaa kanaaf isin galtuun isaa dubbiin siyaasaatu wallahi lasiin laala adhallee barullee shaqaa baanteen ala intala oromoo keessa fuu ijoollee argee yoo jaalattan kootana dubbisaa dhaqaa kadiin martuu dubbisaa feemasoota isaa ta'u fadhu abbaa fedhaa ta'u dhaqaa nama tokko dubbisaa sambuutan furmaata sii jirutti takkaa ganda cabsaatti sii dheenne malee takkaa gaafii sii gaafanne malee wanni akkasirraa dhuftanii maarreen jaaladhee xiqqeessumaa feema sabriinaa isa yoo namaa wajji jiraatte jireenya ishii san baxaabbatu sabriinaa yoo namaa wajji jiraatte akka ishiin namaa sanii wajjin jiraanne goosisuu yoo jaalallee qabaatte jaalallee ishii jalaa baasisuu kanuma shiratti yaaddaniiti ishis gara tokkoon cabsuu barbaaddaniiti waan takka ta'e ishii yaaddan hin qabdan ishiin maayyimittiin xiyyaan ofirraa quban qabdu OBN naami Allahu akbar boqqolloo ishii yaame gaa guf dachaa sitti as baasan jechuudha dachaa sitti as baasan yoo kas taate amma namni meeqatu rakkatee jira jaalalaan waltu guurate OBN'tti qajeelchaa qo'a OBN'tti waltu guuree qajeelchaa dhugaan isinitti makajibat akkam beeku OBN'tti waltu guurate nama hedduu jira ajantaa lafarraa fi feesbuukaa isinii dhiibnan ka tiktook qayyaruudhaaf dalagaa jirti bakka waraanni wallahi agalatoom garuu isiniin galtu amma isin wallahi isiniin galtu akka laafetta isiniin galtu usaatuma sirraa afaan banaati maarree jaa haa amma warra dangata jechaas jettamee gargaara gaa kottaa fidaati eessa kutan eessa kute mee warri dachaas gargaara jettaa sun iyyitanii akkatti namas arrabsitanii eessa kuttamme hin jirtanii bara irraanfattaniihu silaa gargaarsa keessan kun oda viidiyoo namaa dalaguu ta'e qaatta akka gargaarta wallahi qaatta oda viidiyoo nama arrabsuun gargaarsa taate way dachaas quufe gargaarsa quufeewu maa isarraan gargaaramu ta'e silaa odoo nama arrabsuun dachaas namarraa nama deebisaa kannuun sagalee namaa ta'uun gargaarsa taate no walitti hin kajibina inni lammaffaa dhimma geemaa amma deemaa jiru rakkatte ammas gize teessan taphattan gize ifii taphattan gize jarri lameen jaalala jee taphatu san naggadan taane gize ijoolleen argee taphattu immoo naggada bizinesmaan gize immoo uummanni kaan jaalalaan taphatu bizinesmaan hin taane nurratti hin qalladne tooftan nun saamne garuu immoo ijoolleen lameen argeedhaa taphattu maallaqaan isin saamte hattu hojiba dhiisaan naqaa isinitti himan hinas xaqaa becinaa keessafu muculaaqas hin ta'ina dhugaa wali dubbannee dhugaa wajjiyaana gaafa warra kaayiroo taphatu lakki isaan tooftaa itti waa maallaqa isa ijoolleen arge taphatu no wal sosobuun gaarii miti ishee dhugarraa waliin kaanu dhugaa waliif irratti duuna dhugaa dubbannee duunaan abbaa fedhes hin dagu abbaa fedhes hin sodaadhan
dhugaammoo akkatti isinitti akkatti gixxin isin godhaala fuula keessan kana isin boccoqaa jechuudha. Gaafa warri kaayirroo jaalalaan jee taphatu tooftaadhaan nu nyaatu deemtanii maarre jee namni irraa dubbatu hin jiru. Abanimmoo gaafa karaa argee dhuftu immoo eenyu nyaatan maarre. Isin dhagamuu qabdi isin keessa bu'aa viidiyoo tana waraabbadhaa waliin gaa viidiyoo tana waraabbadhaati hoolejii teenya isinitti dhagamuu qabdi aan dhugaan isinitti hima. Isinitti dhagamuu qabdi tooftan marti isinii galuu danda'u qabdi tooftan miidiyaatti fayyadama isinii galuu danda'u qabdi akkaataa miidiyaa kanarratti deeman isinii galuu danda'u qaba. Namni miidiyaa irraa walitti maree isin galchuun qabu obboleeyyan kiyyaboo. Namni miidiyaa tana isin harkaa qotaatamuun qabu miidiyaan qilleensa abbaa itti fayyadamuu beekutti fayyadama. Namni isin irra fayyadamu jira isin hin beektan dhugaan beektan akkaataa itti fayyadaman hin beektan dhugaa san qofa dhugaan kadirree bee deemuu fi kadhukatee deemuu jira. Kanaafuu isinii galuu danda'u qabdi. Butadhaa yoo butatuullee taate kootaati tooftaa jaalalallee ta'u tooftaa walalallee ta'u yoo isaan jaalalaan janii fidatanii waa butatan isin yoo wal loluudhaan araarattanii fidattan maaltu garaagarummaa fite maali garaagarummaan inuutu ijoolleen mucaa Harar keessatti dhukkubsataa jiru dhukkuba kaansariin qabame san gargaaruu deemtiyu adeemsa keessatti nuti akkasii walii galle sini galee kana beekaa akka ta'e isinii galtu. Namni yeroo mara isinitti hin fayyadamin fayyadamaa isinis miidiyaas bakka maras dheeyitanii tuttutu sin jena. Fattaala abshaala ta'uu gaarii isinii galee miidiyaa kanarratti gaaris is fakkeessuun gaariidha. Garuu immoo waan dhugaa takka isinitti hima. Wallaahi lazim zeeroo baa jirtan akkuma aartii keessaa akkatti walitti qabanii isin galchanitti miidiyaa irraa isa akkasii isin galchaa jiran isiniif irratti hin gartan immoo. Kanaafuu murtii guutoo fi maas wallolan wala rabsan dhaabbadhaanneen akkaataa itti walitti raabsu nuu kayyada kaayaffi akkuma ajandaa arrabaan oifatanitti jaalalaanis geemaanis taphatanii mucaa san gargaaruu qaban bas dhumatti. Bas waan jirtu tan galatoome biroo kiyya giftinaa kan ta'eeti. Dhageessanii? Ijoollee teenya asirraa walitti galchaniitiin tiktook bizinazaa namni bizinazaa irraa dalagata. Teenyatuun immoo asumarraa wal nyaatti yaate asumarraa footoo fi waan jiruu waliin dabarsite jechuudha. Beekan ijoolluma ta'e kana akkana godhu jirtu waan biraatti duubaa girrisee kana godhan hin beektan malee isin. Anan dhugaan isatti himan. Isin galee hin beektan. Kanaafuu maazis ta'e boorus ta'e anaa hedduu ta'a saa isaan liifisanitti walitti hin fidaa naga wal dubbisiisaa geema best of sirrii taphatan kajaa maaz jaalatu maazii kanna kan murtu guutoo kanna waan argatan isaan lameenuu fuudhaniit mucaa keenya kan dhukkubee gargaaran jaalalaan miidiyaan guyyaa sadeen kanaa qophaadharan jechuudha. Amma miidiyaa harkaa qabdan bara. Amma miidiyaan eenyu harka jira? Isin harka jira. Garuu isinitti hin fayyadamin. Namni tokkolleen isin harkaan fuudhin miidiyaa. Isin harkaa fuudhuu qofaa miti. Namni bara waan hin godhin qabu bara. Mana ibsaan dhaqin jaanii turan bara ijoollee walitti qabatanii. Walaata jimmaatilleen, walaata arsiitinilleen, walaata wannittilleen hin dhaqin mana ibsaadhaa waliin jan. Ijoollee keessa dhuftee tattabattu hunta. Waan namni duwwan dalagaa jiru ni beeytan isin. Shira namni duwwan xaxaa jiru ni beeytan isin. Hin beeytan. Si galee. Ani egan tiktok kanarra dhufee waa hedduun adda baafadheen. Amma mucaa abdii gataachoo naman ga'u gandummaa naasa'u dhugaan isinitti hima. Yoo araaras mubaarakii fi aslii walitti araarse maaliif Oromoon bira dhaabbattee puushin godhin? Eenyutti puush godheef mee usaa laala. Eenyu puush godheef namni puush godheef hin jiru. Haguma ganda isaanii san malee akkatti walitti galtee miidiyaa irraa dhumte jechuudha. Miidiyaan kun akkatti walitti galtee dhume nama dhugaa fi nama qabsaa'aa fi maarreen hin jirtu hin beekanii. Kanaan wal qabatee immoo alhamdulillahi rabbil alamin walaa giiftarallee walaa warra waa push godhullee galchina miseenjera keessatti alhamdulillah ibbarsiif